baran jalqaba biyya alaa deemu birriin dhabe. Birriin ittiin biyya alaa deemu. Abbaan koo akka saree mandararra na jalaa jarjaree bakka birrii fuudhetoo biyya alaa na erguu dhabe. Yeroo sanatti waan kutaa 9 barachaa tureef adaadaa koo wajjin akkamtu zim jennee carraa biyya alaa yaalle. Maaliif jennaanani waan dafee naa deebi'utti iyyaanneessaan ani osoon baradhuu kana carraa sana yaalee ergadhee waan akka waggaa wayii taa'ee dhufu waggaa tokko taa'eetoo carraa sun naa deebi'u natti fakkaata malee waan dafeetu bakkatti naa dhufu natti hin fakkaanne yeroo sanatti. Osoon baradhuu achumarraa na dhukkubee maatii koo biratti galee danda'ee waliin jedhu akka namaa san bakkan ciisuun ka'u. Torbee 2 guutuu odoon uffata koo ofirraan jijjiirin bootan ciisutti siistariin kodhanna koo na dhiccii uffata koo narraa qayyarte odoon hafuura koo hin baafanne torbee 2 keessatti carraa sun kan naa deebi'e. Carraa 2 of jalaa gubee carraa 3ffaa irratti fayya jedhee maatii koo dhoffadhee biyya hambaa deeme. Qooqa koo waggaa 1 fi ji'a 8 guutuun qooqa koo hidhachaa ture. Danda'ee ol jedhee hafuura koo odoon hin baafne. Carraa biyya alaa kana qobbii hin qabani. Keechuma baadiyyaadha waan ta'eef qarshii yeroo sanatti warri baadiyyaa birrii ol kaawwataniitu akka nama magaalaatti yookaan qarshii tokko bakka tokko osuma namayyuu dhukkubee namni yookaan yeroo sanatti waan qabu gurguratee horii ootee horii gurguree lafa ootee lafa isaa gurguratee yookaan immoo midhaan qaburraa gurguratee kan mana yaalaa nama geechu malee qobbii namni qarshii lafa godhatu sanaa miti baadiyyaatti hundi keechan hin beekta waan ta'eef ani bara sana maatiin koo waan mana yaalaatti na deddeebisaa turanii fi carraa 2 of jalaa gubeen carraa 3ffaa irratti dide akka ilmoon namaa mataa tokko siifattee biyya baatu sanitti mataa tokko siifadhee biyyaan baane mataa koo odoon hin miiccatin odoon dhukkubu odoon anna koo niqatin biyyaan baa deeme. Baran jalqaba biyya alaa deemu barriin darba taazamni hin darbu kan garaa koo keechaan baane amma yoonaa kanatti dhagaamu bara san abbaan koo bakka fuudhetoo biyya alaa na ergu qarshii dhabee hin dagadhu akaakayyuun koo abbaan abbaa kiyyaa barzaafii gurguratee qarshii mana keessaa qaba. Ana qabanii ganna baasanii barandaa irra na teechisanii barandaa qorqoorrootti irra taa'ee abbaan koo akaakayyuu kiyyaan gaashee maaloo qarshii hoo qabaatte naa kenni birroon biyya alaa hoo deemte siif deebisti deemidhaa fi maaloo nan deema jette carraan ishii ammas dhufee akka jalaan gubanne bakka erga deemuu barbaadde adeemtu jedhee gaafa inni gaafatu ishii jedhee akaakayyuun koo manatti ol deebi'ee gaafa manatti ol deebi'u achii gad deebi'ee maal jedheen abbaa kiyyaan qarshiin qabu jedhee dhowwate abbaa odoo birrii mana keessaa qabu. Baay'ee akaakayyuu koo jaaladhaani baay'ee eenyumaanis amma daalu abbaa kiyyaa amma har'aarree akkasumatti isa jaaladha amaasaa dhaga'uu hin fedhu. Maaliif jennaani yeroo sanatti namatti dhaga'amuu dhiisuu danda'a warri qabas hin jaalatanis siif hin naanis. Ana garuu garaa koo keechaan baatu maatii keenya keessaayis baay'ee na jaalatahin ani amaasaatis waa tokko dubbachuu hin barbaadu waaqayyo umurii isaa naaf haa dheerechu. Inni yeroo baay'ee natti dhagahame na boochisu maanni namni gaafa qabus hin jaalatu anaafis har'a naa dabartee fan dubbadha malee uumama namaa dabarsa waa'ee bara sana namichi wayii qe'ee keenya akka obboleettattis akka abbaatittis abbaan koo kaatee bira dhaqeetti birriin biyya alaa deemuufi maaloo birrii yoo qabaatte naa liqeessisannaan dhalli kee dhala kooti ilmoo addaan hin qabnu. Ilmoon kee ilmoo kooti. Maal rakkoo qaba jedhee birrii 6,000 fuudhee abbaa kootii kennee maqaan isaa Galaanaa Warquu Raggaasaa jedhama. Qe'ee keenya, ollaa keenya. Dhiiga bakka qe'een keenya akka jirrutti nuyi dhiiga waan taaneef nama sanarraa qarshii fuudhetoo abbaan koo biyya alaa na oofe. Ulfaadha. Oolmaa nama sanaatis hin irraanfanne. Har'a naa dabarte guyyaa tokko baay'een isa galateeffadhaanis. Rabbi waaqallee yoo kadhate waaqarraan dhabin ergatee ergaa ilmoo isaatirraa hin dhabin bara isaa keessatti. Maaliif namni hoolmaa siif oolu yoomiyyuu hin badu. Namni hoolmaa siif oolu yoomiyyuu hin badu. Galgalli isaa tolaadha. Baay'ee keechi koo isa galateeffata. Waaqarraa dhabee bara isaa keessatti waaqarraan dhabin garaa kootti isa galateeffata. Ani yeroo sanatti abbaa ofii jechuun qixxee dhala isaati. Garuu inni garaa jabaatitii miti warruma manaatiin na dide malee
maaliif jennaanini dhiirri garaan jabaatu akka garaan jabaanne nan beeka akaakayyuun koo akka garaa laafu nan beeka ishii jedhee manatti ol deebi'ee gaafa inni mana ga'eetoo mana gad deebi'ee abbaa kootiin hin qabadu garaan koo nacciti barandaarra taa'ee odoon mimmaan koo duguuggadhu achirraa ka'ee shaarbii kootiin qooqa koo waggaa tokkoo fi ji'a 8 guutuu qooqa koo hidhadhee hojjetadhee gaafa dhufee biyya alaa ga'u ji'a 3 birrii ji'a 3 hojjedhee birrii 450 doolaara 450 walitti qabadhee sana abbaa kootirratti ergee adaraa hin jedheen akaakayyuu kiyyaa naa kenni birrii 6,000 akaakayyuu kootii naa kenniiti na eebbisi jedhiin naa eebbisu hin jedheen guyyaa sana abbaan koo hin boo'e akkamitti birrii bara sana si dhoowwate gaafa deemtu sana si dhoowwate ati har'a birrii ergitaafi naan jedhe andarba ani hin qabadhu maaliif warra na jibban warra na jaalatan caalaa warra na jibban jaaladha warra na miidhin caalaa warra na miidhan ofitti qabaan maaliif bara koo keessatti namoota akkasiiti fantaa baartiin kun baartii lammaffaa fidi kan naan jettee ati natti dubbatte tarii seenaa akkasii qabaachuu dandeechaa baartii lammaffaadha naan jettee garuu immoo barumsa siif haa ta'u akka qoosatti silmi namaa fudhachuu danda'ani garuu akka qoosatti hin fudhadhu ani amma yoona kanan uffata keessattuu maraatiin kanan dhaabbadhee nama ta'ee deemeeyyuu waaqayyoof yaa galatu anaafis barri naa darbe rabbi naa dabarse maaliif waaqayyo namaaf dabarsa yaa rabbii yoo jedhan waan xiqqoo fakkaata kan aarsaa sii kaffalu kan oolmaa haddaa siif oolu kan lafa kuftee si kaasu waaqa naala humtuu hin jiru maaliif jennaanini waaqa jalatti haadhaaf abbaa keeti namni gaafa haadhaaf abbaa ofii asirratti hamatu gaafa haadhaaf abbaa ofii amma kanan gargaare biyya hormaa taa'ee waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 gargaare jedhee gaafa haadhaaf abbaa ofii miidiyaa kanatti fideeto waan baay'ee irraa haasa'u nan boo'aana na boochisa maaliif akka waan haadhaaf abbaa koo ta'aniitti na dhukkuba namni gaafa waa'ee haadhaaf abbaa ofii dubbatu warra beekutu beeka haatiif abbaan ofii hiriyaa isaatii gadi ta'ee ollaa isaatii gadi ta'ee firoottan isaatii gadi ta'ee gaafa barrii fira ofiitirratti qosoqosa fira ofiitirraa dhabanii waan meeqa kaffalaniiti jireenya nuuf kennan haati koo bifa meeqa baastee anaa jettee fira ishiitirra deemtee abbaan kootis akkasuma bara koo guutuu isaan dagadhan ani namni amma haadhaaf abbaa keetii maal gootee maal kanuma haadhaaf abbaa keetii jireenya haadhaaf abbaa keetiitiif jiraatta ani umurii koo guutuu doon haadhaaf abbaa kootiif jiraadhe natti dhaga'amu maaliif nan arge namni haadhaaf abbaa ofiitiif ta'u abadan hin badu galgalli isaa tolaadha itti fufee bara jireenya bara baraa jiraata malee isaa gad hin jiraatu haadhaaf abbaa keechan yoo toltaniyyuu baatanii miidiyaa irratti ni minaa humna keenya nyaate abbaan koo humna koo nyaate haati koo humna koo nyaate hin jedhina eenyuun haadhaaf abbaa kee kan si caalu hin jiru rabbi jalatti kan si dhaqqabus hin jiru isaan caalaa miidhama haadha ofii miidhama abbaa ofii kan itti siqee hubate beeka malee kaan itti dhugaan fakkaatu ana baay'ee natti dhaga'ama nan boo'as ana har'a naa dabartee tan akka attaasaa kana jechuun koo kuwan keessa dheessa jirtaa amma maalirra geesse galata rabbi manuma hormaa keessa jira maaliif mana hormaa kana keessa gaafa jireenya akkanaa gaafa jiraadhu bakka jireenya abbaa kootiif haadha koo bukkee jiraadhu akka kanatti jiraadheen beekan miidhamees hin beeku rakkadhees hin beeku harka namaas laalee hin beeku dhugaadha humna koo natti fayyadamaa jirti humna kiyyatti gargaaramaa jirti madaamiin koo garuu guyyaa tokko ja'amaadhaan akka dhala ishiititti ofitti naqabdee jireenya akkasii jiraachaa jira mana arabaa keessatti kuniyyuu nagaa anaafis waaqayyo bara naa dabarsee birrii hormina dhoowwatu saniinis naa dabarsee birrii waan guddaa miti hin darba birriin hin badas hin dhufas biyya hormaa kana laalaa fooqiin meeqa caccabee qabeenyi meeqa badee qabeenyi bu'aan qabu qabaattee erga sirraa hafe maasii godha kan hin qabne gargaari kan hin qabne ta'i keechumaa ilmoo namni ilmoon isaa irraa dhalatti akkamittiin gargaaruu dadhaba bara isaa keessatti odoo qarshii qabu garaa maaltu sii didas anaama namni gaafa fira kooti fira abbaa kooti fira haadha kootiti gaafa namni naan jedhu natti sin ho'u natti sin qoru
maaliif nan arge kaa fira abbaa kootii ta'e fira haadha kootii ta'e rabbi waan jireenya dheeraa isaaniif haa kennu kumaatama yaa jiraatan bara isaanii keessatti dhalanii ilmoo argatan ilmoo isaanii ergatanii irraan dhabin garuu jiraatanii na argan maaliif jennaan inni bara koo keessatti garaa ittiin jabaadha akka isaan na godhanis hin ta'u oonaa danda'ame nan gargaara ani akka isaanii miti namaaf dabarsa waaqayyo bara namaa dabarsa waan namaaf hin dabarre isinitti hin fakkaatina ana har'a naa darbe mana harabaa kana keessa jiraadhus kushina harabaa keessa taa'ee haasa'us waan naa dabarteef isa kaleechaa san keessa waaqayyo waan naa baaseef waan an jireenya gaarii argeef manuma ormaa kana keessa taa'ee alagaan agam akka inni na jaalatu agam akka kabaja naa qabu oolmaa akkamii akka naaf oole waan an beekufanii gammada yeroo baay'ee kushina harabaa keessa taa'ee har'a gaafan akkasitti haasa'u umtuu natti hin dhaga'amu maaliif firri kootiyyuu naaf hin taane alagaan naaf ta'e waan ta'eef na dabarte ija xinnaa guddaa bira rabbi na dabarse waan hundumaan na kiise waa takka waan dhabe hin qabu isaaf haa galatu ganaa kan kana caalutti hin deema malee kan kana gadiitti hin deema badan nan beeka harkisaa akkana wajjin hin jiru waan an beekuuf caba ilmi namaa keechuma caba firri keessa cabse cabaati nama dhiiga irraa dhalatte namni dhiigni irraa dhalatte tokko si cabse abadan hin deebitu namni odoo huleedhas si buruqse madaan sun sii fayya garuu madaan jechoota madaan namni firri keessi guddee sun tasuma sii fayyuu hin danda'u maaliif si keessatti guddachaa deema malee abbaa baartii lammaffaa dhaggeeffadhu sirriitti qalbeeffadhu akka qoosatittis fudhachuu dandeecha akka dhugaatittis fudhachuu dandeecha waaqayyo bara namaaf geeddara jireenya akkanaa keessan darbee arraan isa san jira boruu kootifis isatu beeka